Ashama harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya gungummii guyyaa guyyaatiin karaa Horni Miidiyaa isin darbudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon maal gungumu ofiisaatti walitti akka biyyaatti maaltu gungumamaa jira kan jedhu qophii gungummii koo keessatti karaa Horni Miidiyaa guyyaa guyyaan isin darba. Egaa isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa keessan kan Oromoo kan like, subscribe gochuu yoo yaada qabaattan immoo komentii jalatti barreessu hin dagatina. Egaa qophii koo gungummii koo har'a keessuma biyya keenya keessatti karaa mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Oromoo irratti maaltu deemaa akka jiruu fi akkasumas immoo karaa muummee ministeera Itoophiyaa hiriyaa durii isaa yookaan immoo qondaala PP yookaan qondaala paartii badhaadhinaa duraanii kan ture Lammaa Magarsaa irratti amma muummee ministeera Itoophiyaa maal gochaa jira kan jedhu qophii gungummii koo keessatti argattu. Hanga xumuraatti mana waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa taateen Oromiyaa keessatti guyyoota muraasatti asitti ta'u keessumaa karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Oromoo irratti wanti ta'aa jiru immoo haalaan yaaddoo keessa nama galchaa dhufuunsaa waan wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf taateen Oromiyaa keessatti ta'u keessumaa karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa labsiin uummata Oromoo irratti labsame haalaan kan durii caalaa ulfaachuun isaa immoo waan hafeen fakkaatu. Egaa taateen yookaan labsiin guyyaa kaleessaa fi guyyaa har'aa Oromiyaa keessatti wanti ta'e kun haalaan uummata Oromoo biratti gungummii kaasuun isaa immoo waan hafe miti. Egaa labsiin kun labsame maalidha jechuun keessan waan hafu miti. Oromiyaa keessatti godinoota keessumaa godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti meeshaa yookaan immoo kilaashii bitadhaatiin ittiin of eegaa kan jedhu karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa labsiin gadi bahe mul'ateeti jira. Egaa Oromiyaa keessatti taatee wanti ta'u keessumaati uummata Oromoo irratti guyyaa guyyaan uummata Oromoo rakkisuu akkasumas dhiphisuu akkasumas ajjeesuun kun immoo haalaan irra deddeebiin raawwatamaa jira jechuun ni danda'ama. Kanaaf Wallagga keessatti wanti karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa darbe kun haalaan ulfaataadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf godina Wallaggaa Arfan keessatti kilaashii bitadhaatii ittiin of eegaa kan jedhu kun gadi bahee jira. Egaa rakkina achi keessa jiruu fi dararaan achi keessa jiru kun waggoota muraasaatti asitti haalaan duuti namaa fi akkasumas rakkachuu namaa fi qeengubachuu fi maatiin immoo qeessaanii gadhiisanii bakkoota garaagaraatti karaa irratti rakkachaa turuun isaanii immoo wal naman gaafachiisu. Kanaaf karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wanti darbe kun kilaashii nam tokko yookaan immoo nam shaniin gurmaa'anii birrii 10,000 walitti fidaati ittiin kilaashii bitadhaati of eegaa kan jedhu sunis gadi bahee jira. Egaa aarsaan uummanni Oromoo keessumaa mootummaa amma aangoo irra jiru kan akka inni aangoo kanarra turuuf yookaan sadarkaa kanarra akka inni ga'uuf aarsaa uummanni Oromoo kaffale kan maallaqaan yookaan kan gatii biraan tilmaamus miti. Ammas aarsaan kunii fi rakkinni kun keessumaa bara mootummaa wayyaanee irra kaasee dhiigni Oromoo dhangala'e tilmaamuu haa baatu malee inni waggaa jaati asitti immoo kan wayyaanee oli jechuun ni danda'ama. Kanaaf Wallagga Arfan keessatti wanti amma deemaa jiru keessumaa nam shaniin gurmaa'anii kilaashii bitadhaatii ittiin of eegaa kan jedhu kun gadi bahee kana keessatti waggoota muraasaatti sitti keessumaa erga muummee ministeera Itoophiyaa aangoo qabate yookaan immoo erga Abiy aangoo qabatee booddee bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa qaamota achi keessatti hidhatan keessumaa waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartootanii Wallagga Arfan akkasumas immoo godinaalee 11 keessa bakkeewwan garaagaraa keessatti haalaan uummata Oromoo rakkisaa turuun ni yaadatama. Ammas Wallagga keessatti wanti amma ta'aa jiru kun isa duriirraa waan caaluunsaa waan hafe miti. Kanaaf taateen keessumaa Wallagga keessatti keessumaa godina Arfan keessatti amma ta'ee fi kilaashii bitadhaa jedhanii 10,000 walitti fiffidaatii bitadhaa jedhee kuni dhuguma uummata Oromoo yookaan immoo uummata achi jiru fayyaduuf otoo hin taane dhiibbaa fi rakkinaa fi akkasumas immoo duras qaama biraa yookaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartootanii isaan kaan hidhaa isa kaan ajjeesaa turuun amma immoo mana hidhaa keessa kan jiru tilmaamuun nama rakkisu. Kanaaf wanti amma achi keessatti ta'ee fi keessumaa kanaan dura yeroo isaan waraana adda bilisummaa Oromoo jira wal lolaa turan keessumaati bakkeewwan garaagaraa keessatti eebollee yeroo isaan uummata harka qullaa irratti arganii isiin ittiin nu ajjeesuuf keessumaa immoo abaaboo boo deeggartootanii bakkoota garaagaraatti ajjeesaa turuun ni yaadatama. Keessumaa albee mana jirullee yeroo isaan ittiin nu ajjeesuuf jedhanii akkasumas gajaraa fi akkasumas kanneen kana fakkaatan meeshaa mana keessa qotee bulaan itti fayyadamu ittiin rakkisaa turuu fi akkasumas immoo ittiin nu eeggattootanii yookaan immoo abaaboo deeggartootanii ajjeesaa turuun ni yaadatama. Keessumaa bakkeewwan garaagaraa keessatti giddaa ayyaanaa keessatti jaarsa umurii waggaa 80 eeboo mana isaatti arganii ittiin nu doorsisuuf yookaan immoo ittiin nu ajjeesuuf jedhanii nama umurii waggaa 80 yeroo darbe ajjeesuun ni yaadatama. Dambidolloo keessatti akkasumas yeroo isaan uummanni gabaa bahee gabaasaa keessatti
diroonii irra buusee uummata ajjeesuun ni yaadatama. Akkasumas immoo warra gurruu keessatti akkasuma bakkeewwan garaagaraa keessatti keessumaa dirooniitiin bakkeewwan garaagaraatti yeroo isaan mi'aan haamanii fi akkasumas immoo qabeenya isaanii sassabbachaa jiranitti dirooniitiin irra dhangalaasuun uummata hedduu fixuun ni yaadatama. Kanaaf taateen keessumaa mandii keessattis dirooniitiin uummata gabaa bahee jiru irratti diroonii irra buusee abaaboo shanii deeggartodhee ajjeesanii turuun ni yaadatama. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti taateen akkas jiru eenyuun wanti amma miilana qarshii 10,000 walitti fidaate of eeggadhaa jedhu sun eenyuun eeggatu. Qaama mootummaan dhuguma qaamni mootummaa nagaa buusuuf fedha qaba yoo ta'e uummanni Oromoo eenyudha diinni uummata Oromoo jechuun nama gaafachiisa. Kanaaf qaamni mootummaa keessumaa waraanni mootummaatiin hoogganamu keessumaa makalaakaa fi milishaan bakkeewwan garaagaraatti uummata fixaa jiru uummata irraa yoo dhaabate nagaan kanaa oli hin jiru jechuun nima dandeessa. Kanaaf akka nagaan hin buunee fi uummanni akka rakkatuuf uummanni akka du'uuf sababii guddaa kan ta'e tokko qaama mootummaati. Kun immoo wal nama gaafachiisu bakkeewwan garaagaraatti yeroo isaan uummata ajjeesan dirooniitiin akkasumas immoo milishaan manaa baastee yeroo isheen nama ajjeestu akkasumas immoo gabaatti diroonii irra buusuu kan ture qaama biraa miti qaama mootummaati. Kanaaf inni amma 10,000 walitti fidaatii kilaashii bitadhaa eenyuun eega kan jedhu kun wal nama gaafachiisa. Kanaaf uummanni kun otoo kana godhee yookaan immoo otoo walitti dhufee birrii 10,000 kana walitti fidee otuma meeshaa bitate yookiin milishaa gochuuf yookiin immoo abaaboo shaneedha sinedhee bakka tokkotti rashanuuf booddee malee dhuguma uummata kanaaf yaade yookaan uummata kanaaf uummanni kun nagaasaaf qe'eesaaf qabeenya isaa akka jiraatuuf miti kan yaadni kun gadi bahe karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Kanaaf labsiin miila bahe yeroo isaan qaama harka qullaa fi yeroo isaan meeshaa manaa fayyadaman qabatanii deeman illee isin abaaboo shanii deeggartoodhanii ajjeesaa turan. Amma immoo gaafa isaan meeshaa kana kilaashii kana walitti dhufanii hidhatanii qe'eesaaniif qabeenya isaanii eeggachuuf yeroo isaan gadi ba'anii isin abaaboo shanii dhadhanii ajjeesuuf malee karoorri kuniif yaadni isaan karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa labsiin gadi bahe kuni rakkina uummata Oromoo fi dararaan kun akkam daran akka ulfaatuuf malee uummata Oromoo fayyaduuf jechuun nama rakkisu yeroo darbe ni yaadatama. Godinaalee garaagaraa keessatti harka 70 mootummaaf kennaa nyaata jedhanii persentii 30 ofii fudhadhaa jedhanii uummata yeroo isaan doorsisaa turan ni mul'ata karaa kaabinoota garaagaraa jechuudha. Kanaaf amma immoo meeshaa hidhadhaa gaafa isaan jedhanii daran nagaan akka achi keessa hin buuneef uummanni Oromoo akka dhumuuf sababii guddaa kan ta'e mootummaadha jechuudha. Kanaaf fala dhabanii yookaan immoo yaada karaa garbiraa uummata kana ittiin ajjeesanii fi ittiin salphisaniif qe'ee irraa qabeenya isaan irraa akka buqqa'aniif yaada kana gadi qindeessanii gadi fidanii qarshii buufadhaati kilaashii bitadhaa jedhan malee uummanni Oromoo qe'eesaaf qabeenya isaa irraa akka jiraatu miti. Kanaaf qaama hidhatee achi keessa jiru ofii dadhabanii namni diroonii qabu namni meeshaa gurguddaa qabu iyyuu innumti mootummaanu dirooniitiin akkasumas immoo meeshaa garaagaraa akkasumas zoyii 23 waan akkasii fayyadamee kanaaf qaama hidhatee jiru ofiisaayyuu meeshaa gurguddaa hidhatee akkuma diroonii akkasumas helikoophitarii garaagaraa mootummaan ofiisaatti qaba. Kanaaf qaama hidhatee achi keessa jiru ofiisaanii kan achi keessa buqqisuu hin dandeenye yookaan qaamatti qabanii seeratti dhiyeessuu hin dandeenye namni kilaashii qabate yookaan qotee bulaan kilaashii qabate akkamitti qe'eesaaf qabeenya isaa eegsisuu danda'a. Isaanuu mootummaan amma aangorra jiru meeshaa guddaa fi akkasumas immoo abaaboo shanii akkasumas immoo faannoo garaagaraa balleesseera barbadeesseera jechuun akkasumatti miidiyaatti bahanii dhaadachoo otoo hin taane wanta achi keessatti ta'u dhuguma waraanni bilisummaa Oromootu nagaa biyya kanaa balleesseera taanaan inni meeshaa gahaa fi humna gahaa kan qabu qaama hidhatee achi keessa jiru tasgabbeessuu hin dandeenya. Akkamitti namni qotee bulaan qotisa qotamoo qe'eesaaf qabeenya isaa irra jiraatamoo alasaa guddifatamoo gadi bahee qotisa dhiiseetti namoota rakkoo achi keessa jiran qaama hidhatee eega dhaabate. Kanaaf namni achi keessa jiru qe'eesaaf qabeenya isaa irra jiraachuun malee hidhatee qe'eesaa eeggachuun miti. Kanaaf inni iyyuu meeshaa guddaa fi qabeenya guddaa fi humna gahaa guddaa otoo qabu mootummaan akkamitti nageenya tasgabbeessuu dadhabee qotee bulaatti dabarsuu danda'e nagaa biyya sana. Kanaaf inni kunis tilmaama keessa galamee ilaalamuutu gaariidha jechuudha. Kanaaf mootummaan otoo humna gahaa qabu otoo dandeettii gahaa qabu akkasumas immoo otoo meeshaa gahaa qabu biyya sana tasgabbeessuu yookaan qaama hidhatee achi keessa socho'u sana tasgabbeessuu yookaan qabee seeratti dhiyeessuu kan hin dandeenye qotee bulaan akkamitti dhalasaaf qe'eesaaf qabeenya isaa guddifachuuf bakka sana rakkinaaf dararaa guddaa argaa jiru akkamitti nageenya biyya sana mirkaneessa kan jedhu wal nama gaafachiisa. Kanaaf taatee Wallagga Arfan keessatti yeroo amma karaa pirezidaantii mootummaa wanti adda ta'e yookaan immoo wanti xiyyeeffatame uummata sana balleessuuf akkasumas immoo uummata sana ficcisiisuuf wanti bahame kuni ilaalcha keessa galamee otoo qaamota garaagaraatiin ilaalamee nageenya biyya sana akka mirkanaa'uuf marii fi karaa nagaatiin ilaalamee gaariidha jechuun barbaada. Sa'aatiin qabu fayyadamee qabxii lammaffaa keessatti taateen gidduu kana ammas guyyoota lama dura karaa muummee ministeera Itoophiyaa akkasumas immoo pirezidaantii duraanii kan ta'e Lammaa Magarsaa irratti xiyyeeffatame wanti amma hojjetamaa jiru kunis
haalaan ulfaataadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf keessumaa aangoo kana yookaan immoo pirezidaantiin Lammaa Magarsaa jechuudha yeroo dura aangoorra ture muummeen ministeera Itoophiyaa amma aangoorra jiru Abiy Ahmed jechuudha sadarkaa kanatti akka dhufuuf yookaan immoo dhuguma aangoo kanarra ture akkasuma biyya sana akka tasgabbeessuu fi Oromoodha jedhamee namni harka rukutaa ture yookaan immoo Abiy akka aangoo qabatuuf aarsaa guddaa kan kaffale pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Lammaa Magarsaadha jechuudha. Kanaaf gaarummaanii fi tolli Lammaa Magarsaa muummee ministeera Itoophiyaa amma aangoorra jiru fi oole suni dhumni isaa kun akkasitti adamsamuu fi akkasumas doorsisamuu ta'ee jira jechuudha. Taatee wanti haaraan guyyaa lamaati asitti bahaa jiru immoo egaa pirezidaantiin Lammaa Magarsaa duraanii yookaan immoo pirezidaantii duraanii kan ta'e Lammaa Magarsaa biyyaa baqatee yookaan immoo biyyaa ba'uunsaan ni yaadatama. Keessumaa Itaalii Roomaaniyaa keessa Roomaa jira jechuudha. Keessumaa gargaarsa nyaataa fi dila addunyaa keessaa kan hojjetu jechuudha. Pirezidaantiin kun Itaalii keessatti taateen kun keessumaa akka inni aangoo sana yookaan immoo biyya sana akka inni hin jiraannee fi karaa amma muummee ministeera Itoophiyaa labsiin labsame yookaan qabamee akka inni biyyatti deemuu fi yaalii isaan taasisaa jiran gadi bahee jira jechuudha. Kanaaf keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa yeroo inni Noobilii nageenyaa fudhate Noorweeti jechuudha. Kun naaf hin malu Lammaa Magarsaa yookaan immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraaniif maladhee Noobila sana morma isaarra baasa yeroo inni morma Lammaa Magarsaatti dire ni yaadatama. Kanaaf akka inni aangoo kanarra turuu fi sadarkaa guddaa yookaan immoo aarsaa guddaa kan kaffale Lammaa Magarsaadha jechuun ni danda'ama. Garuu gaarummaa fi tolli inni hojjete kunoo ammas doorsisaa fi akkasumas immoo bakka inni jiraatuu fi jireenya dhuunfaa isaa tonni jiraachaa jiru qabamee akka inni biyyatti galuu fi qaamota hidhatee Itoophiyaa keessa yookaan immoo biyya keenya keessa socho'aa jiruuf walitti hidhata qaba Lammaa Magarsaa jedhee mootummaa Itaalii gaafatee jira jechuudha. Lammaa Magarsaa kana keessas qondaalonni achi ergamanii Firdi Maarshaal Biraanuu Juulaa fi akkasumas immoo qondaala federaala keessaa kan hojjetu tokkoo fi akkasumas immoo Damballaash Gabra Mikaa'el dabalatee qaamota sadiidha jechuudha. Kana sadanuu mootummaan Itaalii didee jira yookaan immoo Lammaa Magarsaa dabarsee hin kennu jedhee jira jechuudha. Kanaaf Abiy Ahmed yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa amma aangoorra jiru wayyaaniif suufii baachaa turuunsaa waan nama gaafachiisu warruma suufii baachaa turetu ammas aangoorra jira. Keessumaa bara wayyaanii keessa uummanni Oromoo aarsaa guddaa kaffaluunsaa ni yaadatama. Kanaaf aarsaa guddaa fi dhiiga dhangalaasa kan ture uummanni Oromoo guyyaa qabeenya isaarra jiraachuu fi mootummaa nagaa ta'ee fi mootummaa Oromoof dubbatuu fi mootummaa Oromoof quuqamuuf filachuuf malee akka kanaatti namoota bakkoota garaagaraa jiranii fi nama dhugaa dubbatu adamsee seeratti akka dhiyeessu miti. Kanaaf taateen amma keessumaa pirezidaantii duraanii Lammaa Magarsaa keessatti qabamee akka inni biyya galuuf muummee ministeera Itoophiyaa shira xaxee jira jechuudha. Keessumaa karaa qondaaltota isaa achi ergeeni. Kanaaf Lammaa Magarsaa galata guddaa otoo maluu fi karaa muummee ministeera Itoophiyaa fi namni dhugaa dubbatu karaa muummee ministeera Itoophiyaa kana yeroo dhiyoote asitti jibbamaa dhufuunsaa ni yaadatama. Taateen kunis ammas jibbi isaanii yookaan immoo waldhabinsi isaanii afaaniin otoo hin taane gochaanis kunoo gadi bahee jira. Obbo Lammaa Magarsaa fi pirezidaantii muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gidduutti jechuudha. Kanaaf waldhabdeen achi keessa jiru keessumaa qabamee akka inni biyya galuuf illee tattaaffisan taasisan hin milkoonee fi jechuudha. Kanaaf wanti amma deemaa jiru keessumaatti muummee ministeera Itoophiyaatiin qaamota dhugaa dubbatan irratti wanti amma keessumaa biyya keenyatti deemaa jiru kuni haalaan ulfaataadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf anaa fi Lammaa wanti adda nu baasu dua qofa jedhee muummee ministeera Itoophiyaa irra deddeebi'ee yeroo Lammaa Magarsaa pirezidaantii irra ture dubbataa turuunsaa ni yaadatama. Egaa wanti kun soba ta'ee yookaan immoo jechi inni dubbate anaa fi Lammaa wanti du'a malee gargar nu baasu inni jedhe sun soba ta'ee kunoo lubbuunsaa fi akka inni aarsaa ta'uuf illee biyya inni baqatee jiruu fi biyya inni jireenya dhuunfaasaa jiraatu keessatti qabamee akka inni biyya galuu fi namoota Itoophiyaa keessaa shira xaxanii yookaan immoo namoota lolaa jiran irratti shira xaxaa akkasumas immoo unurratti shira xaxee unuun nu miisisaa jira kan jedhu karaa muummee ministeera Itoophiyaa darbeen Firdi Maarshaal Biraanuu Juulaa fi akkasumas Damballaash Gabra Mikaa'el deemanii dhabanii galanii jiru jechuudha. Maalumaafuu bakka inni jirutti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraaniif Lammaa Magarsaaf nagaa hawwina jechuudha. Kanaaf gungummii bakka tokkotti qabeen gaafa laalu uummata Oromoo keessumaa Wallagga Arfan keessa jiran kilaashii bitadhaa jedhanii kuma kudhan walitti fidaati biyya keessan yookaan of eegaa jedhanii karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa darbee jira. Taateen kun keessumaa Wallagga keessatti bakkeewwan garaagaraatti si waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartanii ajjeessaa turuu fi qeessaaniif qabeenya isaanirraa akka buqqaaniif sababii guddaa ta'aniiru. Mootummaan otoo meeshaa guddaa qabuu fi diroonii fi qaama humna guddaa otoo qabuuti qotee bulaa kilaashii bitadhaati nagaa buusaa kan jedhu kun soba ta'uunsaa waan hafuun fakkaatu. Kanaaf wanti amma keessumaa Wallagga Arfan irratti labsiin guyyaa lama labsame kun
ummata Oromoo keessumaa immoo ummata Wallaggaa biratti sodaa waan dhufe fakkaata. Akkasumas immoo muummeen ministeera Itoophiyaa gocha labsii keessumaatii pirezidaantii duraanii Lammaa Magarsaa irratti akka inni qabame biyya galuuf yaaliin taasise ammaaf milkaa'uu haa baatu malee gara fuulduraatti wanta ta'ummoo walumaan kan laalu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gungummii koo taatee Oromiyaa keessatti akkasumas immoo biyya keenya garaagaraa keessatti ta'e kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horn Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadhaa.